kan ilmaa kana fura qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Mucakea madoti yaada gooftaa kottu Maariyaame. Mucakea madoti yaada gooftaa kottu Maariyaame. Kottu 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 Maariyaame. Kottu 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 Maariyaame. Kottu 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 Maariyaame. Kottu 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 Maariyaame. Inzete akefeyo la esalike nei Maariyaame. Inzete akefeyo la esalike nei Maariyaame. Nei 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 Maariyaame. Nei 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 Maariyaame. Nei 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 Maariyaame. Nei 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 Maariyaame. Mucakea madoti yaada gooftaa kottu Maariyaame. Mucakea madoti yaada gooftaa kottu Maariyaame. Kottu 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 Maariyaame. Kottu 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 Maariyaame. Kottu 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 Maariyaame. Kottu 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 Maariyaame. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo handara lafaa jirtan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyo Gooftaan nagaan sin gaafannaa akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Egaa har'aa kusummaan keenya nu jidduutti argamu barsiisaan keenya barsiisaa Ifreem waan waa'ee wayitawaa mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo sooma xiggee ilaalchise jechuudha. Bal'inaan waa'ee haadha teenya godaansa ishee bal'inaan waan nu barsiisuuf barsiisaan keenya nu jidduutti argamee jira. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu warroonni chaayinaalii keenya daawwattan jechuudha, urjii Tawaahidoo warroonni hundi keessaniyyuu like, share akkasumas immoo subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Maqaa Waaqayyo Gooftaan sin gaafanna. Egaa barsiisaan keenya waa'ee sooma xiggee akkasumas immoo godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bal'inaan waan nu barsiisaniif hundi keessaniyyuu sagalee laphee qulqulluu Liidiyaatiin dhaggeeffatanii akka hojiitti hiiktan maqaa Waaqayyo Gooftaan sin gaafanna. Egaa kallattumaan barsiisaa keenya baga nagaan dhuftan sinin jenneerra. Obboleessa keenya baga nagaan nu eegda. Egaa mee barsiisaa keenya waa'ee ayyaana sooma xiggee yookiin immoo godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bal'inaan waa'ee sooma ishee akkasumas immoo waa'ee godaansa ishee sirrittiin nu barsiisa sinin jenna. Maqaa Waaqayyootiin karaa keessanattan si fudhadha. Okay, maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam. Waqtiin kuni waqtii abaaboo jedhamee beekama. Waqtii abaaboo kan soomni xiggee jedhama. Soomni kuni torban keessa hin jiru jechuudha. Sooma fedhii jedhama. Egaa kanaafuu waqtiin kuni waqtii abaaboo jedhama. Soomni kuni ji'a bultii 40 fi godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam dhibbinaa fi rakkinni ishirra ga'e yaadachaadha kan soomnu jechuudha. Kuni sooma fedhii jedhama jechuudha. Maaliif
namni jaalala haadha teenya qulqulleettii dubaroo maaramii qabu soomuu ni danda'a jechuudha. Soomni kun sooma fedhiiti. Kanaafuu kan fedhii qabu fedhii isaatiin kan jaalala haadha teenya qulqulleettii dubaroo maaramii jedhee kan soomudha jechuudha. Egaa godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam waggaa 3 fi ji'a 6 kan isheen biyyaa biyyatti kan haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam kan godaante jechuudha. Asittis kan egaa maatii waaqayyoodha. Godaansa kana irratti haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam kan rakkoo isheen irra ga'e rakkoo adda addaatti ture. Isaan keessaa muraasa kaasnee waliin ni baranna jechuudha. Egaa haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam Galiila kaatee yeroo isheen godaansaaf ta'u yeroo Herodos ishee ari'atutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabattee Yoosef Salomoon jechuudha. Gaafa Galiila ka'anii akkasuma shiftoonni 2 yookaan saamtonni 2 fi godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam. Saamtonni kun lamaanis Xiixoosii fi Daakars jedhamu. Egaa isaanis gaafa haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam Galiila irraa kaatee gara Gibxiitti gaafa godaanuuf kaatu isaanis saamtonni kun lamaan ishee duuka bu'an. Maaliif ishee saamuudhaaf? Bultii 6 yookaan guyyaa 6 gammoojjii keessa barbaadaa turan. Garuu guyyaa 6 gidduutti haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam argachuu hin dandeenye. Gaafa guyyaa 7ffaatti haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam saamtonni kun argatan. Ida argatanis har'a gooftaan waaqayyoo harka keenyatti isin gatee jira jedhanii. Egaa haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam harkaa ba'uu hin dandeenye. Akkasuma Yoosefis immoo inni manguddoodha waan ta'eef akkasuma immoo dirqamni itti kenname waan ta'eef inni illee ishee wajjiniin dirqama ba'uun isaaf waan barbaachisuuf egaa isaanii saamtota kan harkaa ba'uu hin dandeenye jedha. Saamtonni kunis gara giiftii keenya dubaroo maariyaam dhaqanii akkasuma meeshaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam hundarraa fudhatan. Akkasuma kophee ilma ishee kophee warqee irraa baafatan. Meeshaa ishee hundumaa irraa fudhatan. Kophee sabaa sagaloonni kan fidaniif caammaa warqee irraa fudhatan. Irraa fudhatanis haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam gaafa kopheen warqee ilma isheetirraa ba'u fuulli isheetillee ni gurraache isheen illee hirqifattee boochee jedha. Fuulli isheetis waan aarteef waan garmalee gadditee fi fuulli isheetirree bifti ishee ni jijjiirame jechuudha maatii waaqayyo. Saamtonni kunis meeshaa ishii edarraa fudhatanii xiqqoo irraa deemanii booda dhaabbatanii walitti haasa'aa turanii jedha. Yeroo kana giftiin teenya dubaroo maariyaam ilaalaa turte. Saamtuun namarraa edaa fudhatee booda ni deema. Jarri kun garuu maaliif dhaabbata jette Yoosef gaafatte. Ammas garaatti waa yaadde giftiin teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam. Egaa jarri kun qabeenya koo fudhatanii booda maaliif dhaabbatanii laata? Yookaan immoo deebi'anii ilma koo na jalaa ajjeesinu jette baay'ee yaaddofte garmalee ilma isheetiif yaaddofte ni booche hirqifattee mimmaan ishee buustee boochee jedha. Yeroo kanatti daa'imti harka ishee irra jiru afaan baasuudhaan afaan daa'immaatiin seera daa'immaatiin waan guddate akkuma kitaabni qulqulluu jedhutti afaan daa'immaatiin armee koo obsi hin bo'ini isaan ajjeesuuf miti Xiixoosii fi Daakari inni deebisnaa fi qabeenya jara kanaa ni deebisnaa jechaa jiranii walitti dubbachaa jiran in yaaddeen jedhee haadha teenya giiftii dubaroo maariyaam haadha isaa ilmi ishee jajjabeessa jedha. Yeroo kanatti afaan baasee dubbate daa'imni kun jechuudha. Egaa Xiixoosii Daakariisin akkas jedhe maaloo dubartiin kun mootii haadha mootii fakkaatti. Akkasuma mucaan harka ishee irratti baattu kun baay'ee mucaa mootii nugusa fakkaata. Egaa mucaan isheen baattu kun raajii fakkaata. Gaafa inni mootii ta'ee mootummaa isaatiin immoo gaafa inni mootummaa isaa ta'utti nuti immoo hattoomaan gaafa isatti dhiyaannu tarii gaafa san nu yaadachuu danda'a. Kanaaf maaloo jarri kun nama rare qabeenya kana deebisiif jedhee obboleessa isaa yookaan hiriyaa isaa gaafa